daawwattoota furtuu dhugaa nageenyi waaqaa isin bira haa ga'u nagaa jirtu akkam jirtu isin jechuu barbaadna adda waldaa keenya keessatti hawaasa keenya keessatti yeroo dheeraaf tajaajilaa akka turanii obbo Bayyanee Badhaasoo Iidoo wajjin yeroo fudhanneetiin waa tokko wajjin haasa'uuf yaadallee irraa fudhachuuf wal geennee jirra. Utuu sagantaa keenyatti hin seenneen duratti waaqa galateeffannee recording kun yeroo ta'u akka haala gaariin nuuf milkaa'uu nuuf xumuramuuf waaqa kadhannee jalqabna. Hundumti kennaa gara dhalootii godhiitii deemna. Si galateeffannaa waaqa ardiif samii uumte jiraata bara baraa jireenyi kasi bira jiru jiruunis kasi bira jiru seenaan nama hundaatu harka kan keessa jiru waan ana galanni siif haa ta'u. Akka wanta irra dubbataa jiru kanarraa wanta faayidaa guddaa namootaaf qabu hambisuu akka dandeenyu irraa fudhachuu akka dandeenyu nu gargaar. Maqaa Yesuus Kiristoosiif jedhee. Amen. Galbayyuu nagaa jirtu akkam jirtu? Anaa dhufu baga nagaa naa dhuftan. Nagaa jirta. Nagaa jiraattanii akkam jirtu? Galanni waaqaa ga'u nagaa jirra. Guddisee gammadaa adda isin wajjin haasa'uuf yeroo argadhe kanaaf carraa argadhe kanaaf baay'ee gammadaa. Asitti argamuu kiyyaafis guddisee gammada. Baay'ee gammadaa atillee kunoo karaa fagoo sanii qilleensa irrattillee lafa irrattillee waan isa eegee ka dhufte anaa dhufu siin jedha. Anaa jedheetiin waa tokko isin gaafachuu fi wanti isin gaafannuufillee nu qofaaf oduu hin taane dhaloota nu booda dhufaniifis warra isin argee isin wajjin haasa'uuf carraan argannellee akka isin wajjin yaada tokko isinirraa argachuu akka danda'aniifi mee duraan dursaati maqaa keessan guutuun natti himaa. Ani Bayyanee Badhaasooti. Badhaasoo Iidooti. Achi olillee akaakayyuu abaabayyuun hin jira. Ani ka maqaan amma dhiyootti sabnillee abbaan kiyyallee naannonnillee beeku Badhaasoo Iidooti. Ani Bayyanee Badhaasoo Iidooti. Bayyanee Badhaasoo Iidoo jedhamtu naannoo kamitti dhalattan? Ani bulchaa waradaa Nageellee keessatti Qarsaa ilaalaa iddoo jedhamtu Qarsaa. Arsii Nageelleetti naannaa Qarsaa ilaalaa jedhamtu. Qarsaa ilaalaa jedhama. Achi dhaladhe achi guddadhe. Achi dhalattanii achitti jireenya jalqabdanii boodarra aaddee Abarrash Korroosootiin wal fuutanii haadha mana abbaa warraa taatanii maatii baay'ee hortan. Achitti dhaladhee aga achi dhaladhee jedhee akkuma beektanii waan namaaf waa fidaa saba keenyaafillee waan balbala wayii uumanii karaa isin argitan karaa makiinaa guddaa kana xaaliyaantu baasee. Xaaliyaanii baasee karaa kana keessa ammoo waan illee mishineerii nuu fide. Achi keessa mishineeriin nuu fide. Haga isaan mishineeriin kunillee achi dhufe. Namnillee waan kana itti maxxanee ilaalu bifti isaanii adii. Waan kana bifuma isaaniitu ilaaluuf yoo gabaallee baane yoo karaallee makiinaan dhabu namni keenya itti tuuchee ilaalaa ture. Ilaallaa. Akkasuma waan ammoo ergaa ofii keessatti akkuma sagalee waaqaa keessatti nutti himu. Kunoo ani wanta haaraa jedha. Wanta haaraa nan godhaa jedha. Kitaaba qulqulluu Matsaafa Raajii Isaayyaas keessaa wanta haaraa hin godhaa jedhu. Ammaayyuu as ba'utti jira. Isin hin argitu. Ani lafa onaa keessas karaa nan baasa. Lafa duwwaa keessas bishaan nan yaasaa jedha. Waan kana dubbate. Akkuma sanii lafti keenya akkuma beektanii saba haa qabaannee sabni keenyallee hagana baay'atee hin jiru yoo san nama xiqqoo. Xiqqoo gammoojjii baddaa ji'aa godaanaa hennaa tokko hennaa gannaa gara gammoojjii hennaa bonaa gara gaaraallee akkasuma siiqaa eessuman kiyyaa maadadaa duree eessuma
جارسو أولا أجاني غلطو أولا أتوسو أولا أفاجاني ما داني نما هدو يوساني هندنو اسمان كيا اسمو ما جاء ما دا يو جاء اسمو ما جاء akkaataa sanii waliin jiraatan akkaataa masaniin waan waliin nu ida'e nullee nu guddisanii karaa kanaa waanni waa wayii akkuma amma asirratti jedhe waanni kun waan gaarii wayii biyya gammoojjii keessallee nuuf fitee karaan bahee karaa san keessa mishineeriin akkuma harka dhufee jedhe dubbiillee yoo gaggabaabsa adeemne malee guyyaa nuun hin ga'u mishineeriin achii dhufe kun ammoo akkasuma Pastor Tagraay Maanuutti. mee waa'ee mishineerii itti deebina Yaa. Okay. iddoo isaa itti deebina yeroo isin dhalattanii guddataa turtan naannoon sun maal fakkaata mukkiin maal fakkaata maal fa'aatu achi keessa jiraata lakkoofsi nama baay'ee miti jettanii akka maal fakkaata ture Maal addaa yoo laaltanii jettanii biyya kunoo keessa dhufnee keessa jirru kana bita Amirgaan bu'uura isiniif fakkaata ofii mana keessa jira. Biyya keenya keessa bu'uura guuta. Bu'uurri jaamaa bu'uuraati. Waraabessillee hennaa ta'u tokko qilettuun gadi mukuma kana keessa oola. raasama keessa deema Raasuma keessa oola guyyaanillee horii fiigee fa'a re'ee fa'a fudhataa nyaata. yoo itti tole fuudhee Fudhatee nyaata. Kanaafi munni baay'ee horii guddaa tisitanii jira. Tisitanii loowwan nama shanii tisaa ture. Waggaa hedduu. loowwan tisite Loowwan tisa. Re'iin hin jirti, harreen hin jirti. Loowwan hin jira. Loowwan nama shanii kana lafti qonnaa miti. Qonni hin jiru. lafa akkanumaan dabale Kanuma loowwan kana duukaa kama duuba hafe oofa'aa wali eda'aa kaan afoo fiigaa haga ittisaa. isaa deemtanii dheeddu yoo dheeddan loo wajjiin haga isaa deemte Loowwan- ganama yoo baatan Ganama haga isaa deemte. ganama yoo waa nyaadhee bahee jedhu laga bisaan obaasee qarsaa badhaa jedhanii isa obaafneet achi yaa'e kunu gara balfa illee hin dhaqa gara qorqee illee gadi dhaqa ol gara xurgee jedhanii xurgeen illee hin dhaqa achi ol yaaftanii achi ol yaafnee yoo ol yaa'u karaa ol yoo yaa'u haga xurgee illee oofa adda oolla. Kanaafi loowwan akka salphatti quubsuun illee baay'ee waan nama dhibuufi loon tisaa akkaataa saniin akkasiin guddadhe akkasiin guddadhe loowwan. laftiin bu'uura ture jettani muka baay'ee caakkaan waan adda addaatu ture jettani booda immoo amma yoo laalan hin fakkaatu Fakkaata dhuga qilxuutu asii achitti hafeera malee munniin gosa gosaan hin jiru dhuga. ejersi jira yoo san Ejersi lagarra jira. siigenni jira Siigenni illee hin jira. birbirsi jira Birbirsi illee hin jira. Hadheessaan jira. Lagarra jira. hadheessaan Hadheessaan illee Mokkonniis. baddeessaan illee mokkonniifni illee gaalloon illee muka jira. waddeessi jira Waddeessi illee hin jira. Muka murattu hin jira. Hin jira. Inni baadiyaa keessattuu marga hin jira. hirqamuu qamoon Hin jira. Bobaa lagaatitti illee qilxuu jalatti margaa qilxuu. Agamsi. Agamsi illee hin jira. Kun hundinuu hin jira. ebichiin Ebichi illee hin jira. kunniin munniin kun Hundinuu. amma kan muka hin jirre Xaaxessaan. xaaxessaan Ceekataan, reejjiin qilxuu jalatti marga. Kunniin waan baay'ee jira. kunniin mukni kunniin takkaffaa mukallee yeroo isaa eegaa ammoo nyaata keessanillee Nyaata ta'e qilxuun illee nyaata, qamoon illee hin nyaatamti, agamsi illee innaa nyaatamtu jira. Akkasuma baddeessaa illee taraa eegaa karaama eegaa daraaraa qilxuun qonni illee yoo san baay'een hin jiruumi hin jiru qonnaa hin jiru qonna baay'ee namni Hin qotu jiru. yeroo san hin jiru nyaanni keessan kana achi Kana. aannan haga dadhabdanii dhuddanii quuftanii isa quufnee deemna akkaataa kana guddata aggaataa kanaan guddanna uduma akkana jirtanii karaan akkuma qadhanuuf dubbistan gaashi bayyu yaa karaan hin bahee yaa karaa san keessallee karaan sun ennaa ba'u xaaliyaan hin baase jettanii Xaaliyaan hin baase. waraanatu ture Yaa. lolatu ture waan baay'eetu ture Yaa. garuu wanti gariin hamminnaaf dhufee wanti gaariin illee faana waan mishaa ta'a karaan hin dhufee booda mishineeriin duukaa dhufe duukaa dhufnaan kuyyaratti manni barnootaa jalqabe achiin dura utuu mishineeriin hin dhufne mishineeriin kuyyaratti utuu jala mishineeriin dhufne dura maaltu ture warra duraa inni ji'ooweetu dhufe warri kun ka dhufaniin akka yoo san dhageennutti ijoollee abbaa haadha xaaliyaanii irraa fixe jedhanii akka warra orfaanii inni ji'oo orfaanii kana waan akkasiititti dhufee achi ijaaree ijoollee fidanii gara biraatti achi naqanii gara finfinnee kanaallee ta'ee magaala biraatti ta'ee fidanii achitti kaleenjisanii taphachiisan arginaa wanti isaa turre akkasumas
Goodda gubbaa fa'aa muka koraa fa'aa laalla. Faranjoonni turanii yoo san Hin jiran. ijoollee kana warri guddisu eenyu? Warruma akka Itoophiyaa kanneentu achi ture yoo san. Isaan argaa ture. Faranjii wayii Faranjiin ennaa wayii dhufeera jedhanii garuu hin ture garuu innillee hin mul'atu. Faranjiin kunoo Haayidaraamii fa'a ijaare. Suni boodarra ijaarame Haayidaraam. Boodarra dhufe. Boodarra malee namni hundinuu yoo sanii faranjii hagana hunda argine. Faranjii yoo argine illee waa makiinaa keessatti akkana ilaalaa fiigaa dhufan malee hin argine. Faranjii ka argine haguma mishineeriin jarri sun ka'ee waggaa tokko akkas mana xiqqoo ijaaranii mana citaa ijaaranii mana qorqoorroo lamaa wayii ijaaranii sadimoo akkas ijaaranii. Manni kun gara indaastirii jirtu. Ka gara karaa akkana afoo iddoo itti taphatan takka jirtu isa ijaaranii takka illee gara qilxuu lamaan gara karaatitti illee ijaaramtee turte. Sunniin illee yoo san warruma Itoophiyaawii namooma Itoophiyaa kanneentu keessa galaa ture. Akkuma wanna atitti achi qubachiisaa turanii. Booda kun hundinuu booda jarri sun akkuma tasaa ka'e jedhanii warra biraatti dhufee jedhanii faranjiin ammoo dhuftee faranjii callaa miti namni akka Paastar Taklaamooti afaan Oromoo haasa'u kunneen dhufanii haga isaan afaan biyyaa aadaa amma dhufee nagaa nu gaafatee naannoollee bahee nagaa gaafatee namni akkas ufii ijaan qabanii namatu geggeessaa ture. Qees Takla Hayimaanoot Kallachaa iddoo isaan itti dhalatan naannoo Finfinneetti gara naannoo Booleetti dhalatan achi dhalatan jedhanii dhageenya. Isaan tunutti mee boodarratti isaantu balbalanuu banee ture. Faranjii kana akka itti dhiyaannee ilaallu akka arginu godhaa turan. Achirratti ammoo mishiiniin illee yoo isaa akkuma dhufaniin waa'ee qotiisaa kana televizyiinii mul'isaa turan. Fiilmii mul'isu? Fiilmii mul'isan. Waa'ee qonnaa? Waa'ee qonnaa wannaa tokko gabataa tokko irra mul'isanii uummanni illee haa'ee tiraaktiin illee akka lafa qotu akka haamullee midhaan akkanallee akka naqu gate. Argaa turre gingilchee kanallee akka godhu dinqifataa turre. Ajaa'ibsatanii ilaalaa. Maalaa turre argineen been waan kanneen attami kun ta'a jennee ilaalaa turre. Boodarratti isaan illee haqa qonna jalqabanii miciicaa lafti kun akka argitan muka kana keessa dur kurupheen hin jira, seenqilleen hin jirti, godaan hin jira, soleele'aan kun akka margaati. Achi keessa deema. Soleele'aan kun waan biraati. Kurupheen hin jira, seenqilleen hin jira, godaan hin jira. Seenqilleen amma hilleettiin jeedalti wanti adda addaa waraabessi gara lagaatitti gara boorri itti guddatu kanneen gala malee gara lagaatitti akkas gala kanneen yoosanii naannoo keenyatti calanqisa akka ture waan akkasiiti kanneen irraan kaka'e yoosanii jarri kunillee dhufanii waan kanneen hennaa tokko tokko fotoollee hin kaasuu haga isaan ammoo jalqabanii ka'anii tiraakteriin dhufee lafa qonna gattaa'e qotanii jedhanii lafa qotan kanallee madaabaraa fuudhanii midhaan kun hin tole. Finfinnee Addis Ababaa dhufee ministeeronni jeneraalonni laalaa turan. Makiina dhufanii waan akkanaa kana midhaan qotiisaa kana. Qonna kana eenyutu qotaadha mooriin qotaadhu eenyu? Warra faranjii qota yoo san. Faranjoota kam? Faranjoota. Adventist. Ka warra mishineerii Adventist. Isaan yeroo dhufan mana barnootaa jalqaban. Jalqabaniiranii qonnallee lafallee kennaniiranii fi lafallee kun haga gadi akkana jedhanii kennanii fi lafa kanallee kan namni irra jirullee uduu namna hin kaafne duratti lafa naannoo duwwaatu jira naannoo san qotaa turan. Naannoo san qotanii ittuma siisaa badhisaa qotan malee lafa badhisanii haga wanta lama sadii akkas kennanii sadii moo afur kennaniiranii fi lafa qotan midhaasanii. Hektaara hedduu qotaa. Kanaaf midhaasanii yoo san lafa san yaa'anii dhufanii uummanni yoo san karaan qajeelaan argatee Finfinnee iyyuu yaa'anii dhufanii qonna kana ilaalaa turan. Waa'ee qonnaa kana achirratti jalqaban. Naannoon barachuun naannoo san.
kana dhufe jechuudha. Madaabaraan kunillee maal akka ta'e yoosan. Xaa'oon jechuudha. Xaa'oon kunillee yoosanii isaantu fidee eessaa akka fide akkamin akka fide isaan gaafataa. Dacha'anii booda balbala bananii biyyi Itoophiyaa hundinuu sabni lafa abbaan lafaa hundinuu lafa qotuu gattaa'e. Amma mee gara wanni barnoota haa deebinu. Yaa. Kuyyara barnoota jalqabdan. Akkuma kuyyarri jalqabeen barnoota jalqabdamoo booda irra dhufta isin? Turreetti. Turtanii jalqabdan? Turreetti. Maaliif achumatti malli barnoota aduma achi jiru daftanii dhaquu dhabdan? Namni akkuma beektani wanta tokko sanuu mishineeriin Paaster Taklaa Hayimaanoot fa'a guyyaa cidhaa guyyaa du'aa dhufaa nu barsiisaa turan. Seera wayitu jira jedhanii boodarra arginaan le'e mishineeriin ittiin dhaqinaa jedhan mootummaan ittiin dhaqinaa yoo isaan isinit dhufan malee jedhan. Gara isaanii hin dhaqinaa jedhan. Kana irratti amma namni illee akka itti dhaqu namni nama dhufu malee itti dhaquu illee hin danda'u. Nullee gara isaanii dhaquuf hin beekne afaan isaanii hin beekne waliin beekan abbootiin teenna. Isaan illee hojii ofii hojjetu. Hojii ofii hojjanii. Isin illee jireenya keessa Geena hojjanna. Akkaataa sanitti akkuma isaan dhufaniin jedhee. Booda xiqqoo turre achumarraan yoo laallee jennu booda dhufanii naannoo kennallee namni du'ee du'a irratti dhufan. Du'a irratti illee dhufanii achirratti haga dhufanii jedhani taanikaa wayii kabisaan amma isaan itti waraabaa wayii qe'ee kenna dur jaamboon hennaa xaali'aanii baasan san jaamboon dhufee naannoo kenna bulee ture achitti taanikaa bisaanii kana achi dhiisee qilxuu tokko jala dhiisee biraa deeme. Konteeneerii guddaa. Konteeneerii ammallee achitti dur lafa mana mismaatiin bira bultu tokko bira ture ture. Isa san hennattii sanitti amma lafa wannaa kana arganii bu'aa dhufanii kana arganii nuu kenni jedhanii abbaa keenya gaafatan. Fudhadhaa jedheen. Faayidaa qabaa callisee as taa'u. Fudhatanii deemanii isa midhaasanii nuu itti fincaannaa waan adda addaatti goonaa kana keessa isaa dhiqanii qajeelchanii. Qalamii dibanii bisaan itti waraabbatan. Amma maal kana maal sii goonaa jedhanii dhufanii gaafatan abbaa keenya. Mana tamaarii sii bannuu jedhanii gaafatan. Ishi jedheen. Maqaa mana tamaarii waa ijaaraa jedhanii mana tamaarii achi ijaaruu jalqabne. Waggaa akka biyya keenyaatti 43 keessa. 42 keessa 43 keessatti jalqabne. Mana kana achi mukaan ijaarannee astamaarii paartaayimii ganama dhufee nu barsiisaa saafaa ofii achi barataa tafarraa jedhanii gurbaa tokko nu erganii. Tafarraa Alamuu ka jedhan. Isa nu erganii isa nu barsiisaa ture. Achirraan booda sagalee waaqaallee nutti mugara. Waggaa tokkocha haahuu achi barannee achiin booda gara mana tamaarii gaman nu fudhatan. Gibbii keessatti. Ammallee achitti illee tamalaalaa ishee malee akka adaariitiin nu fudhanne. Mana galaa deebi'aa barattan. Awa achumatti mana citaa nuu kennan. Mana citaa san keessatti akka haxannaan maabiraati jira. Ibsaan hin jira. Hojii humnaa kanallee akka gaardenii hojjannu waan hojjanneef nuu kaffalan. Akka achi hojjannu nu godhan. Akkasii hojjannee waggaa tokko yoo hojjannee fatanaa kana baanee waan hundaa goonee lafa qoofaraa kanallee attamiin akka qotaa ture. Attamiin akka hakkaafa'anii qotuu baran. Attamiin akka bulleessaa ture. Tiraakterii illee fidanii tiraakteriin kunillee qotuu jalqabee waan kana ammoo attamiin akka cita afkaan addaan baafnee hafarsaa godhuu baranne isa nu barsiisan. Kana barattan. Kana barannee haga jenne gara mana tamaarii illee dhufaa paartaayimii akkasii hojjetaa bar hin barannallee hin hojjannallee qorsoo teennallee mana citaa sanii akaawannallee. Ufuma nyaata ofii hojjetattan. Ufuma hojjanna. Maabiraatii hin qabna halkanii haxanna. Bariisaa gara mana bariisaatti. Walitti nu qabaa deema yeroo kenna wajjin deemuu. Kanaaf akkuma kana irraan kaka'e walitti dhufnee ijoolleen waliin beekne illee ka tamalaalashee illee ka adaarii illee achi wal geenne amma namni keenya akkuma beektanii waa hundaaf haarawaa yoo astamaariin lettii dhufte jedhee astamaariin shaaxxiin harka dha'u
tontoomoon itti ka'a. Maamna Maamna dhawutte jedhee. nama dhaa'uun Nama bakka. salphin dhagaa. Isaan sodaatanii arsiin kun dodaafetti ka'a. Ijoollee garii mana tamaariitti ari'an. Barnoota irraa. Barannoota irraa Seera ari'an. eegaan jirtan. Seera eegaan jettan jedhan. Kana irratti maal nu wayya jennee amma haga wal arginee jennee ijoollee kifilii waliin baradhullee ijoollee Amdeessaan fa'a Paaster Gammakaan fa'a waliin baratanillee gorfachuu kaane. Mee akkasuma naa qabaate dhugaatti tan deebina. Yeroon suutaan ijoolleen naannoollee kaa'imman naannoollee dhufanii barachuu jalqaban. Jalqaban. Eenyu fa'a yeroo san warri dhufee barataatiin ture yeroo keessan keessatti. Mee Yaa. yaadattu? Yaadannaa kun Dubee Gammadii ifa. Dubee Gammadii. Manguddoo. Manguddoo. Akkasuma ijoollee ganda seemannaallee ganda maadadaallee Eenyu fa'a? maqaa isaanii garii irraa fadheera. Amdeessaa maqaa dhooftanii. Amdeessaa waliin nu gomanaa baanee dhanne. Paaster Tigiroon. Paaster Tigiroonillee dhufeera. Paaster Ashannaafillee dhufeera. Paaster Gabramkaallee dhufeera. Baay'attan horoo. Amma keessa sanitti baay'anne haa taatu ijoolleen biraallee Kaa'imman isinii gadi jira. irkisoo immashuu irkisoo jedhanii saafa'oo morkamoo jedhanii namni garii irraa fadhee Kanneen ture gaa. baqataa dhaqqaboo fa'allee Baqataan ture. saafa'oo Haile Gabreeloo. Haile Gabreel illee dhufee saafa'oo buuxiyyee fa'allee yoo san dhufaa akkasuma haawii kana barataa duuba deebanii Abbaan kiyyoo Hamaadoo galgaluufa. Amaadollee booda dhufee boodarra dhufee Yohaannis Tumaatoo. eenyu Yohaannis Tumaatoo. Yohaannis illee boodarra dhufee eenyu kunoo eenyu dhaqqabaa waarii oofa eenyu ijoollee Nama kanneen hedduu taatanii. nama hedduu ijoollee Mana jechuun achirraa dhufaara jechuudha. gurbaa tokko qabadhaa gurbaa abbaa teessisoo jedhanii yaangii ijoollee yaangii cimaa wayi maqaa isaa harkaan qabadde. Booda itti deebitu wal geessanii. Cimaa amma warra shiree fa'allee obbo ilmoo dardaraa fa'allee dhufanii karaa hafuuraa kanaan itti dhiyaatanii jabeessanii yoo san godhaa turanii maalii fi obbo Umar jedhanii. Yimar Baba Yimar. Inni illee dhufee yoo san warra mishiiniitti fideera iddoo tokkotti qubachiisanii. Jaarsa biyya Wallooti. Akkasuma ammoo fira Paaster Takla Hayimaanooti. Baqqalee Gurmuu fa'a. Baqqalee Gurmuu. Haayiluu fa'a. Kunneen kunillee dhufanii badhaasoo jaarroo fa'a. Namni ijoollee tokko irraa fadhee maqaa isaaniiti. Warra suuta isinii dhufa yaadannoon. Irraa fadhee. Amma gurmuu hedduu taatanii nama hedduu taatanii mariin achiin dhufa jechuudha. Mariin achii dhufa. Maali mariin teessan? Mariin teenna amma keessattuu akka namaan hin lolle. Astamaarii hin lolle. Astamaarii akka kabajaa. Akka kabajan. Lammaffaa ammoo keessattuu akka mana tamaarii irraa hafne. Hin oolinaa. Hin oolinaa. Baradhaa. Sa'aatii kana eega. Sa'aatii isaan jedhan. Hin dhawan namni keenya dhawaa kanan jaalatu. Sirri maa miti kan nama dhawwatti miti. Maaliif? Yoo san akka silaa akkan hafne isaan dolfatu. Inni ilaa gaashi bayyu. Namni baratu dhufeeru sunu inni kaa'ima dardara nama dilbi nama ijoollee iyyuu qabu. Maal gootare? Nama kana yoo dhaani kabajaa isaa tuttuqamaara jechuudha. Kanaaf ofirra lolaara garuu loluun irra hin jiru jarrillee dha'uun isaan irra hin turre. Kanaafi hennaa sani akkuma jettu wanti akkanaa kun illee waan jenne nama ammoo yoo sanu isa dhawanii mikinaatuma saniif achuma hafe jira. Guuta. Kana keessa luftanii kana amma barnoota mi'eeffattanii mari'attanii ofirra luftanii iyyuu hawaasa keessaniif yaadu qaba. Yaa kana maal goone komitee dhaabne komiteen kunneen amma kifiliin namallee tiksisaa nama tamlaalash illee gorsaa kanarra maal godhu nu wayya galgalallee akka hafne maal nu wayya jenne marii kaanne marii tanallee amma eega hujaa jiraanne maal godhu nurra jira mee haadha teennaa fi obboleettii teenna yookiin adaadaa teenna warri haadhaa uffata bitamna uffata
qamesii kana bittanii jiraattan Maabara qexxaa jalqabaa. maabara qexxaa jalqabne. Kan maabara hafne jalqabne maabara qexxaa jalqabne. Maali kaayyoon keessan maabara qexxaatiin? Maabara qexxaa hinnaa maraa yoo laallee jennu dubartii teenya karaatti illee yoo gabbaanu gogaa labaashee wajji jedhaa nama arrabsu. Gabaabamatti maabara qexxaa irratti uffata isaan uffatan jijjiiruuf. Jijjiiruuf. Isa kanaaf yaalii goone. Yaadii goone. Hagam milkooftan. Baay'ee milkoofne. Namni. Akka namni gogaan silaa yoo qajeelee uffatan uffata gaarii inni sirriitti akka hammayya akka amma tolee hojjetamu waan hin taaneef malee garuu uffata akka uffatan gootan. Kanaan milkooftan. Milkoofne. Tabiraa maaltu isin maal jettan? Bitoo kanallee harka godhatan. Waan bareeda isaaniif godhatan harkaa. Naashaa kanallee. Naashaa kanallee dhiisaa jennee ijoolleen durbaa fa'a godhattee akka hin dhufne. Mana barnootaa. Mana barnootaa irraa dhiisaa jennee. Amma kun asii jalqabne. Asiin naqatee deemaa dhaame amma bara kan. Kana kan biraatti dhufe ka beeku. Kanaaf isallee dhiisaa jennee akkasumaani ammoo haga dandeenye kunnillee fudhatama nama qabaate achirraan kaka'e maal goona ka jiru tarkaanfii biraa fudhanne. Eegasuu amma jajjabaannee mee maal godhu? Yerootiin ta'e namaan deemaartu mee ijjadhaan. Uummata illee ta'u haga dandeenyu amma asitti illee dhiifnu itti lufnee saba keenya haa barsiifnu. Haa barsiifnu. Amma haayistiin nama keenyaa Paaster Gafnaa maal fa'a amdeessaan fa'a kifilii 8 gaan. Kutaa 8. An kifilii 7. Namni sadarkaa. Sadarkaa. Amma haga dandeenye. Isin barnootaaf illee dhaloota duraa. Haa dandeenyu attam taana. Nuku sadandhee gaafanna. Yoo asii hennaa manaa yoo manni tamaarii cufamu kaanee iyyannoodhaan timirti ministeeritti. Warri timirti ministeerii kun baajetii hin qabnu jedhanii nu deebisan. Waan isiniin ittiin hojjettan kan isin gargaaru hin qabnu. Hin qabnu hin jiru baajetii hin qabnu horii hin qabnu. Nu baajetii illee barbaadnu nu baanee akkana hojjanna hin ta'u. Matsaafallee hin qabnu. Kanallee amma akkas godhanii dubbisii gabaabsii gormataa deemnaa waggaa deemnee waggaa 48 keessatti amma gara asallaatti nu baarressan. Asallaa amma hennaa asallaa dhaqaa gaafadhaa jedhanii asallaa na ergan. Dukkana. Asallaa dhaqeen beeku. Lafa dukkanaa keessa amma Paaster Gafnaa walii achi hafnee innillee proogiraamii wayii qabaa hojii wayii qabaa ati dhaqinaa jedheet an birdelibsii qaba birdelibsii uffannee deemne qabne kan isaan nuu kennan. Eenyu isinii kenna? Mishiin nuu kenna. Sleeping baagii jechuudha. Uffata kana kaa nama irra bullu. Akkasuma ammoo hansoolaallee tana lama marannee dhadhaa. Marattanii isin deemne. Gurmuura kaatanii. Finfinnee yoo dhannee innaa tokko barandaa Haji Abduu Bullaa hinnaa iyyannoo kana deemnu achi bulla isii tana uffanne. Mana isaaniitti amma doolchee kaffalee halkan achi bulla saleenii kana bitannee irra ceebneet. Kanarraan kakee asallaa hin dhaqee asallaa yoo dhaqee jedhee namichi suni Masfin Waldemaaram nama jedhan. Itti gaafatamaan Arsii. Yoo dhaqee achi bulee. Bulchaan jechuudha. Bulchaan Kamana barnoota moo? Kamana barnoota. Kamana barnoota. Yoo achi dhaqee jedhu tsifat beetii isaa kana halkan galgala dhufee ana horii hin qabu. Birri gara 10 immoo akkaan tokko seenaa jira. Guyyaa uduu nyaanne olee galgala gahe. Halkan gahee Fiitoraariin jalduu mana qaban jechuudha gaheera. Fiitoraariin jaldoo. Ketoo. Mana qaban jechuudha gahee amma mana isaa barbaadee gaafadhee yoo dhaqu isaan hin jiran. Dubartii amaaraa wayiitu biyya hin jiranii naan jettee ka'ee mana poolisii poolis xaabaa dhaqee an kun biyya Shaashamanneetii Nageelleetii dhufee an fira asiin qabu kunoo akkana iyyannoo mana tamaariitiif dhufeera na bulchu jedhee xaabiyaa dhaqee gaafadhe. Mana haaraa dhoqqeman kana ijaaraan bitta filaga izziitanyaa naan jedhe. Poolis xaabiyaa jechuudha. As buli naan jedhe. Ana birdelebsattiitii fudhadhee dhagaa tokko fudhee irra taa'e akkas bule. Achi bule. Halkan akkanatti uffata kiyya uffadheera gaabii jala maradheera kaan gubbaan hin dhaabota. Asallaan kun jaama. Bu'uura jaama. Akkasi bulee
Akkasii booda bariisaa yoo lafti bariitee jedhe iddoo manni barannootaa barreessaan jiru eessa jedhee